Ashamaa jirra jirtu hordoftoonni urjii tartaaminti nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa lafa jirtan baratti isiniif haa ta'u isin jedha. Guyyaa har'aa obboleettiin kiyya tokko gama yuutuubii kiyyaatiin koomentiidhaan gaafii na gaafattee jirti. Gaafii sanarratti viidiyoo naaf hojjedhu maaloo deebinaaf deebisii jettee jirti. Egaa koomentii ishee dubbiseen jiraani barreeffamni ishee baay'ee dheeraadha. Garuu isiniif immoo waanuma xiqqoon irraa isiniif ibsa jechuudha. Ani garuu koomentiin dheeraa waan ta'eef yaada irratti nan kenna. Isin immoo akka yaada keessan illee qooddaniif. Egaa obboleettiin kiyya kan isheen jettu jechuudha. Abbaa manaa ni qabdi, gaa'ela waliin godhataniiru jechuudha. Gaa'ela seeran waliin kan godhatanidha. Haa ta'uti garuu gaa'ela godhatanii turtii waggaa tokkootiin booda isheen gara biyya hambaa akka dhuftu ishee gaafate abbaan manaa ishee kuni. Isheenis immoo duraan dursa irratti fedhan qabu iyyuu inni garuu akkas jedhee na gaafannaan gara biyya hambaa dhufe jettee jirti. Gaafa isheen gara biyya hambaa dhufuudha kaatu kana maallaqa isaan alaa akka maatii isheetitti hin ergine waadaa galchisisee jira jechuudha. Isheedha abbootii amantiitiin jechuudha. Waadaa isheenis immoo galteefi jirti akka maatii isheetitti hin ergine isaan ala jechuudha. Isheenis gara biyya hambaatti erga dhufte maallaqa ji'a 5 gara abbaa manaa isheetitti ergitee jirti. Akkasumas ammoo biraazariin ishee yookiin obboleessi ishee gaafa isheen biyya hambaa kana dhuftu birrii gargaarsa akka 6,000 kana taasiseefii jira. Waciiwwan yookiin gargaarsa namoonni irraa liqeeffannee nu gargaaran hundumaayyuu deebisnee fi ani immoo maallaqa abbaa manaa kiyyaa irrattaan galchaa ture jettee jirti. Akkasumas amma yeroo ammaa kanatti abbaan manaa ishee salphisee isiniif ibsuudhaaf jechuudha. Osoon birrii kana ergaa fi jiru haala akka jijjiirrateedha kan isheen himaa jirtu yookiin ammoo amala akka jijjiirrachaa dhufeedha. Waadaan nu gidduu jira jettee jirti. Maallaqa osoo isheen ergaa jirtu maallaqa ishee kana waadaa sanas cabsee akka dubartii biraa fuudheedha. 80 waliin qabu. 80 jechuun firmaa irsaa fi ta'uu isaanii yookiin abbaa manaa fi haadha manaa ta'uu isaanii waliin qabu jechuudha. Inni garuu 80 sanarratti 80 darabee jechuudha yookiin dabalee isheen biyya hambaatitti osoo gubattee maallaqa gara maatii ishee osoo hin ergiin abbaa manaa kiyyaati jettee osoo isaaf ergaa jirtu inni garuu dubartii biraa akka fuudheedha. Dubartii biraa sanas akka fuudhe immoo namoota irraa gaggaafattee akkasumas ammoo maatii ishee gaafattee akka dhageessedha kan isheen himaa jirtu. Isheen garuu waadaa ishee sana osoo hin cabsin maallaqa ishee maatii ishee irrattis osoo hin ergatin dura isatti ergaa turte jechuudha. Haati ishee dhukkubsannaan innuyyuu waadaa kana cabsee jira jettee gara maatii isheetitti yookiin haadha ishee gargaaruudhaaf akka gidduutti ergiteedha. Inni kunis rakkoo qabaachuu qaba laata ta'a laata hin beeku jetteeti kan ishee yaaddoo keessa jirtu yookiin haadha ishee gargaaru sanarratti jechuudha. Mee isinoo yaada akkamii qooduuf isa kanarratti egaa immoo yaadni nani qooduuf obboleettii kiyyaa fi isheen jalqaba irratti wanti yaaddoo itti ta'aa jiru akka gaafii irratti xiyyeeffattee na gaafatteef 80 kana maalan godha inni niitii biraa fuudhee jira. Waadaan nu gidduu jira. Amma waanan godhu wallaaleen jiraadha kan isheen jechaa jirtu. Egaa ani yaadni nan siif qoodu obboleettii kiyya 80 sana kanatti gochuu qabdu duraan dursa irratti amma beekumsa kootii kana siif qoodu galtee yeroo galtu kana maatii kee bira galtee jechuudha. Yeroo galtu kana maatii kee bira galtee isarratti kissii banta jechuudha. Abbaa manaa keeti waan ta'eef. Isarratti kissii erga banteen booda warreen waa'ee seeraa kana waa'ee abbaa manaa fi haadha manaa irratti hojjetan kana warreen sirriitti waa'ee seeraa beekan ni jirani. Duraan dursa irratti isaanin mari'attee kissii irratti ni banta. Kissii irratti erga banteen booda innuyyuu ni adabama. Kaasaallee siif laata jechuudha. Ati haadha manaasaa kan jalqaba akkasumas ammoo 80 waan qabduuf jechuudha. Heerumuu hin dandeessu 80 sana ofirraa buustu malee. Isa erga kassasteen booda firdi beetitti 80 keessan sun ni tarsaa. 80 keessan sun erga tarsa'een booda atillee kan biraa jaalachuu dandeessa. Inni garuu durumaayyuu fuudhee jira waan ta'eef inni adabbii inni adabbamu akka seeratitti ni jira. An abbaa manaatii fi kan haadha manaa kun seera lafa taa'ee jirudha waan ta'eef jechuudha. Inni biraan yeroo ammaan kanatti jaalala gaafii jaalalaa onlaayinii irraan naaf dhiyaachaa jirullee onneen koo yookiin keessi koo na simachaa hin jiru. Abbaan manaa koo inni jalqabaa jaalallee koo isa jalqabaati yookiin ammoo abbaa manaa koo isa jalqabaati isa dagachuu hin dandeenye. Anatu isa irra jaalata malee inni duras maallaqa koo jaalata malee anan jaalatu jettee jirta barreeffama kee keessatti. Ammaan kanatti jaalala onlaayinii isa jedhu kana tasumaayyuu hin simate. Onneen keetuu osoo simateeyyuu jireenya kee hin balleessine. Yeroo kanatti ati mana jireenyaa dhuunfaa kootii ijaarrachaa jira jettee jirta. Waaqayyo si haa gargaaru.
Yeroo ammaan kana dhiirri namatti dhiyaatu, dhiirri shamara tokkotti dhiyaatu irra caalmaan faayidaadhaaf. Ati duraan dursitii akkuma jalqaba jedhe 80 kan ofirraa buusi. 80 erga ofirraa buusteen booda dhiira siif ta'u, dhiira jaalala dhugaa siif qabu, dhiira amanamaa, dhiira siif amanamu, kan maatii kee kabaju, kan si immoo kabaju, kan qabeenya irratti hin xiyyeeffanne jaalala irratti kan xiyyeeffatu, akkasuma ammoo ofitti amanamummaa guddaa kan qabu, kan jireenya isaatiif tattaaffii taasisu, kan hojii hin tuffanne, xiqqaas ta'e hojiin isaa guddaa kan hojii hin tuffanne jireenya isaa jijjiirudha. Dhiirri tokko har'a siif kufee siif ka'uudhumaaf akkamitti sin jaalladha sin jedhee ati har'aan kana waan mana kana ijaarratte qofaaf boru 80 isa faana godhate taanaan manni har'a ati kophaa ijaaraa jirtu kun boru isin lamaan gidduutti hirama. Sirriitti beekuudha qabda kana jechuudha. Kanaaf kuni akka ta'u booda akka si jalaa akkas hin taaneef ammaan kanarratti of eeggannoo guddaa gochuudha qabda. Jalqaba irratti 80 deemtee ofirraa buusuu galtee jechuudha. Lammaffaa irratti jaalala haaraa jalqabuuf osoo gara gaa'ilaan seeniin jaalala keessa turu. Yoo umuriin shamaraa akkuma beeknu gabaabaadha. Ta'us immoo wanta baay'eerra isa xiqqoo wayya. Kanaaf umurii qabdu sanarrattuu gammachuudhaan jaalala keessa jiraattu sana si wayya. Har'a seerumtee boru jalaa bahu yookiin boru hiikoo osoo hin taane umuriidhuma qabdu sanatti jireenya kee gammachuudhaan gaggeessitu gaariidha. Kanaaf isa jalqabaa kana guutumatti dhiisuudha qabda. Erga ati irra caalmatti kan jaalattu erga ta'e inni immoo siif jaalala hin qabu taanaan kun tasumaayyuu faayidaa hin qabu. Maaliif jennaan yeroo tokko dhiirri yoo irra caalmatti si jaalateedha. Dubartiin yoo suuta jaalachuu dandeessu jaalachuu hin dandeenye jalqaba yoo jaalachuu hin dandeenye suuta jaalatti. Dubartiin miirri dhiiratii fi kan dubartiillee tokko miti waan ta'eef. Kanaaf inni ammaan kanatti nama gaa'ela qabudha. Gaa'ela isaa immoo diigee tanan gara keetti illee deebi'a yoo jedhe atillee hin simatiinis hin jedha isa kanarratti. Maaliif jennaan nan jaalatu jettee jirta waan ta'eef barreeffama kee keessatti anatu irra jaalata jettee jirta. Kanaaf kan si jaalatuu fi kan ati jaalattu gidduutti jireenya gaarii uummachuu ni dandeessa boruu keetti. Har'aan kanatti immoo jaalala onlaayinii tasumaayyuu hin jalqabin. Akkasumas ammoo gaafa qaamanis jaalala jalqabuudhaaf taatu akkuma dura tarreesse nama siif amanamuu fi nama ejjennoo guddaa qabuu fi ofitti amanamummaa qabu akkasumas ammoo siifillee amanamu hojiidhaaf nama tattaaffatu nama maallaqa kee hin barbaade nama dafqa kee kana boruuf sirraa hiratee hin deemne ta'uudha qaba. Kan ammoo kan gochuu dandeessu jaalalaan faana yoo turteedha. Innis gara gaa'elaa keessa osoo hin seenin dhiirri tokko qaamanillee kan si beekus ta'e har'uma tana si jaalatee yeroo dhiyootti akka gaa'ela dhaabbannu siin jechuu danda'a. Sababni isaatis ati yeroo kanatti nama mana ijaarratee qabudha. Egaa yeroo hedduu dhiironni kan xiyyeeffatan akkuma jalqaba jedhe faayidaa irratti. Mana ataarraa itti laffaatee itti dadhabdee biyyaan baatitti gubattee ijaarrattee kana boru akka sirraa hiratee adda hin baaneef jaalala san keessa turuudha qabda gara gaa'ilaatti osoo hin seene. Gaa'ela keessa seenan garuu 80 waan qabdaniif qabeenya sana dirqama sirraa hirata jechuudha. Kanaaf abbaa manaa kee isa jalqabaa kana galiitii kissiitti bali. Inni biraan waadaa diiguun natti ulfaate kan jette waadaa kan diige sii miti abbaa manaa kee jedha jalqaba irratti jechuudha. Inni kuni gara keetti hin murtaa'u. Maaliif jennaan kan dura diige abbaa manaa keetitti waan ta'eef. Akkasumas ammoo harmee koo gargaaraa hin turre. Haati ofii gaaddisa ofiitti an akka kootti jechuudha. Ijoolleen shamaraa irra hedduun isaanii dhiirafis jedhanii kan maatii ofii gatanii ba'an akkasumas ammoo kan haadha ofiitti irraa fagaatan hedduutu jira. Dhiiraan bakka buusta. Haadha kee garuu addunyaa kanarraa maalumaanuu bakka buusuu hin dandeessu. Haadha kee gargaaru irratti tasumaayyuu duubatti hin jedhani. Kan dhiiraaf shilingii baastu sana harmee keetiif sumuni kennuufi. Ani isa kanas hin jedha. Harmee kee maalumaanuu bakka hin buustu waan ta'eef. Dhiirri yoo deeme dhiira 1000tu bakka bu'a. Uuma tokkoyyuu kun wanta rakkisu. Haati kee garuu addunyaa kanarraa maalumaanuu bakka siif bu'uu hin dandeessu. Tarii erga yeroon sitti barfatee siif galuu danda'a. Inni sun osoo hin dhufin garuu yeroo ammaa kanatti harmeen kee lubbuudhaan jirti. Wanta qabduuf wanta humni kee danda'e harmee kee cinaa dhaabbadhu. Dhiiraaf jettee tasumaayyuu harmee kee gargaaru irratti duubatti hin jedhin. Haati ofii kafana ofiiti waan ta'eef. Isheetu ji'a 9 guutuu garaatti si baatee si guddisee guyyaa har'aa kanaas si gahe. Inni si jaalate kun immoo sa'aatii boodadha kan dhufe. Kana jechuunis ergaati guddattee of dandeessee waa hunda adda baafatteedha. Sana dura kan si faana rakkataa ture eenyu? Maatii keeti. Kanaaf maatii kee gargaaruudhaaf duubatti hin jedhin dhiiraaf jettee jechuudha. Kanaaf waadaas wanta cabsite hin qabdu. Waadaa kan cabse
abbaa manaa keetii waan ta'eef amma kanatti ati tasgabbaa'ii galiitii isarratti kisiiban yookiin ammoo yoo haala jaarsummaatiin fidhachuu ni dandeessu yoo ta'e osoo gara kisiituu hin deemin jaarsa waamtee jaarsa biyyaa waamtee kan irratti warreen gaafa samaaniyaa isiniif godhan sun jiran keessa jiran jechuudha. Maaliif jennaan maqaan isaanii gama lamaaniin waraqaa irratti jira waan ta'eef. Isaan sanaayyuu walitti qabdee ati samaaniyaan kiyya akkanaaf tarsa'u jettee jaarsolee sana walitti qabdee abbaa manaa kee jaarsanis gaafachuu ni dandeessa. Iddoo kanatti filannoo lama qabda. Akkasumas ammoo abbaan kee lubbuudhaan ni jiru yoo ta'e isaanis sirriitti gaafachuudha qabda. Maal gochuun qabaa jettee obboleeyyan keellee warreen mummuxannoo akkasii qaban sirriitti gaafachuudha qabda. Garuu ani deebinaan siif laadhu isa kanneenii jaalala isa lammaffaa irratti of akka hin cabsine tokko dogongoruun tokko cabuu waanuma jirudha. Isa dura ta'eef immoo taasumaayyuu itti hin gaddini. Jaalallee kee kan jalqabaa kan amma jaartii fuudhee waliin jiru immoo isheedhuma faana jiraadhu jedhiitii gaggeessi. Akkasumas ammoo jaarsanuu xumurachuu dandeessuun sin jedha obboleettii koo. Egaa viidiyoo waan na hojjedhu jetteef isa kanas deebisaanii. Kanarraan kan hafe yaada mataa keetiitii fi murtee mataa keetii keessi kee wanta sin jedhu sirriitti of dhaggeeffadhu.